Sagantaa raadiyoo Gingilchaqa. Sagantaa raadiyoo Gingilchaqa torbaanitti guyyaa sadii Arbiyaa jimaata fi dilbata qophii isiniif dhiyeessu amma jalqaba. raadiyoo Gingilchaqa mattaba kumselmiti. يا رب يا بارئ موتي العالم سجد موت الله كم نشارم من جد جدنا نتبدان تماي بهي اللغوي متسكنا بدي اللغوي متسكنا بهي اللغوي متسكنا وهو يا سرى بشاه مجخبرني إجاني سنقرتو ولا تيجني أفاني بنديتو مالي سيمندني بلا فراركو سنقرتو يجني إرامة في جنن بغي شكراني فراغة فتشوهي سنبيت وفاني نمك خيطة تكان قراني سيبت جروني في مرتبتيني خيما اللمان هذا اللغبية نتيسك الله بدي اللغبية نتيسك الله رب ما سفده بچمانني رب ما سفده بچمانني خم ببرتني فايتنا غني فورني درمني نارني رجيني إلا ركافتي كجلماني آنم دغدغونان درنو جبسني رنو وساني الرايا فتني ديرن برافدا أچلك كسني بكين الدوته جرني بيخني تلو خجتبه ناسوان قبني فنافي لله الرايا فتني بچو براتي خاية فدني يا بچوبي في موت دبيني متى لفتيسو كن كزنجر سنين وربمو هنتيسو هنغسيل تيسني دنكادر دبين تيو سنگلني خوران ديا قلن سمي أركزني خرارن قوتو ما خول قارني خرارن قوتو ما خول قارني سافرتا وريبتني أرخب يوزني بودن سابونا بيان لغبية نتيسك نما بديان لغبية نتيسك نما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هركفوني جلتم تتفي كبجم تتا هردف تتا راديو Gingilchaqa نجمي كنا كان جلالاتي كان كبجا بكم جرتن ابتسناقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sagantaa keenya kan guyyaa laddaa isinii dhiyeessinu walitti qabanne amma isin biraan gahuuf jenna. Sagantaa gaggeessuun kan isin wajjin turu an Junduu Boobinuu Jinaadha. Qophiilee guyyaadhaatiif nu dhiyaatan keessaa kan jalqaba irratti nu dhiyaatu odeeffannoodha. Itti aansuudhaan waa'ee hamiirraa Ustaaz Yahyaa Abdurrahmaanitti nu dhiyaata. Qophiin keenya kan itti aanu maloota baalaguu dhiiraa fi dubartii Sheek Alii Yaasan Shunetti nu dhiyaata. Qophiin keenya kan xumuraa dhugaa iyyaafachuu kan jedhu kutaa shanaffaan Sheek Mahiidhaan nu dhiyaata. Akkasumas jidduu anaashida isin baarsanii fi wanta isin fayyadan jennee yaadnu yeroo arganne kan isin biraan geenyu ta'a. Amma jalqaba irratti odeeffannoo dhageeffannee walitti deebina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Odeeffannoo guyyaadhaaf qabanne isin dhageessifna. Odeeffannoo waliin an Hayaat Karim. jalqaba irratti hangafoota oduu. Markazni Khalid Ibn Walid kan godina Baalee magaalaa Roobetti argamu barattootaaf 40 hifzii Quraanaatiin eebbisiise. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Ulaanxulaa keessatti lolli ilmaan Oromoo fi garee weerartu humnoota adda Sumaalee gidduutti gaggeeffamaa akka oole gabaafameera. Manni murtii muummicha ministeera Hayilamaariyaamii fi qondaaltonni biroo akka dhiyaatan ajaja dabarse. Hujjaajonni Biritaaniyaa 8 masjiida East London irraa ka'anii saayikiliin hajji godhuuf imalaa jalqabuun isaanii ni yaadatama. Lammiileen Yaman miliyoona 7 beelaaf saaxilamaniiru. Amma oduu bal'inaan.
مركزني خالد ابن وليد كان قدنا باني مقالا روبي ترقمو برطات عفرتما حفظ قرآنة نبتي سيرا مركزني يوكين من برمسا قرآنا كن بركم لما فجاء أكلقب سابشات كان إجارة ميوته برطات عفرتما وقاسة دي سيرغ لين دي سيبودا قويا كاليسا ابتي سيرا فقنتا إبقنا ربتي أولموتا في أمني لقوسام هدوتا عن أرغمانيرو sirna eebba kanarratti deeggarsa markazichaaf akka ta'u gargaarsa adda addaa godhamuun gabaafameera. Manni murtii muummicha ministeeraa Hayilamaariyaamii fi qondaaltonni biroo akka dhiyaatan ajaja dabarte. Manni murtii dhimma hooggantoota dhaaba Koongirensii Federaala Oromoo kan galmee obbo Gurmeessaa ayyaana jalatti himataman ilaalaa jira. Hayilamaariyaam Dassaalany dabalataa qondaaltota shaniif warqaa waamichaa dabarsuun odeeffannoon arganne ni mul'isa. Saddecha guyyaa jimaataa oolan obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni ragaa ittisaa kan dhiyeeffatan yoo ta'u dhaddacha kana dura irratti qondaaltonni mootummaa dhiyaatanii dhimma isaanii irratti ragaa akka kennaniif himatamtoonni mana murtii gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa jimaadhaa tokkoffaa muummicha ministeeraa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany lammaffaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa sadaffaa Afyaayii obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afuraffaa obbo Abiyyi Ahmadii fi shanaffaa kantiibaa lafa xaafoo addee caaltuun qonqololeessa 27 hanga 29 bara 2010tti dhiyaataniif himatamtoota kana ilaalchisee akka jecha isaanii kennaniif warqaa waamichaa akka qaqqabu ajajni manni murtii irraa darbeera. Hujjaajonni Biriitaaniyaa 8 masgida East London irraa ka'anii saayikiliin hajji godhuuf imala jalqabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sirni hajjii dhiyaatu hujjaajonni addunyaa irra jiran roga hundarraa xayyaaran sirna hajjii irratti hirmaachuuf balalii jalqabuun gootonni musliimaa imaanaan guutaman dargaggoonni 8 lammii London ta'an ammoo saayikila isaanii irratti ba'uun tokko lama jecha pedaala saayikila isaanii dhahaa gama hajjiitti akka imala jalqaban gabaafameera. Hujjaajonni kunniin karoora isaanii kanaan biyyoota Awurooppaa fi Arabaa 8 keessa qaxxaamuruun hajjii gochuuf kan karoorfatan yoo ta'u biyyoonni isaan keessa qaxxaamuruuf karoorfatan Yuunaayitid Kingdom, Firaans, Giriik, Jarman, Switzerland, Itaalii fi Ijipti keessa darbuun dhuma irratti Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti akka xumuran karoora isaanii irraa hubachuun danda'ameera. Hujjaajonni kunniin Agoosti 14tti biyya Yuunaayitid Kingdom masjida East London irraa kan jalqaban yoo ta'u yeroo turtii isaanii keessatti mallaqa balallii xiyyaaratiif qopheeffatan dabarsee gargaarsa mootummaa fi dhaabbilee tola ooltota musliimaa ta'an irraa argameef paawundii miliyoona 1 lammiilee Sooriyaa waraana miidhamanii fi akka gumaachuuf karoorfatan qindeessan garee Abdul Wahab dhaaba oduu Al-Arabiyaatiif hime. Abdul Wahab dargaggoo waggaa 11 dura amantii Islaamaa qeebale. Abdul Wahab dargaggoo waggaa 11 dura amantaa Islaamaa qeebale akka ta'es dubbatame. Miseensi garee saayikilaa ta'an 8 kun 3 dhalootaan biyya Beengaal lammummaa Biriitaaniyaa argatan yoo ta'u 4 ammoo dhalootaan Paakistaanii lammummaa Biriitaaniyaa qaban tokko ammoo dhalootaa fi lammummaan Biriitaaniyaa irraa akka ta'e ibsame. Gareen hojjetotaa kun kiiloomeetira 3,500 kan deeman yeroo ta'u guyyaa saayikila isaanii oofaa oolanii halkan boqochuun torban 6 akka itti fudhate Al-Arabiyaanuus gabaaseera. Lammiileen Yaman miliyoona 7 beelaaf saaxilamaniiru. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti manni marii nageenya lammiilee Yaman miliyoona 7 balaa beelaaf akka saaxilaman beeksiseera. Dhaabbatichatti hoogganaan dhimma deeggarsa mootummaa Istaafan Obriyaan akka jedhanitti beellichi rakkoo waraana waliin akka uumamedha. Ammas taanaan buufata xayyaaraa sana dhaabbilee gargaarsaaf bana taasisuun barbaachisaa akka ta'e eereera. Yoo sana ta'uu baate garuu beela uumame waliin rakkoon fayyaa hammaachuun mala jedhe maddi Aljaziiraa. Odeeffannoo guyyaadhaatiif qabannee dhiyaannee gadi gammaa dhaggeeffatan kana fakkaata. Qophiilee raadiyoo Ingilisaa qaasan waliin turtii gaarii. Obboleettii teennaa odeeffannoo kana waan nu biraan geetteef jazaakumullahu khairan. Qophii keenya kan itti aanutti osoo hin darbin dura anaashida tokko dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Bismillah, alhamdulillah, wassalaatu wassalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Biqila toohidaa karayyuun biqilchee
waan diiniif hin tolle nurraa qabeetti gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolche biqila toohidaa karayyuun biqilche waan diiniif hin tolle nurraa qabeetti gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolche alhamdulillahi rabbii guutiin faarsaa الصلاة والسلام رسولا التانسا والناس أجمعين من دوب بلوسا ججمع فتوم ربي خوب غرغارسا بديت سين الرئيس مع النتيسا نمبواك أبونا قدي هواسا بلا زبنا ربي ستين ديسا hanga lubbuun jirtan tokkummaa jabeessaa qalbii muumin toota wal bira nu oolchee gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee alhamdulillahi rabbii qofaarfachaa daandii rasuulaa faana isaa dhawachaa quraanaa hadiisaa sammuu waraabbachaa rakkina yeroo irraa rabbii fi kadhachaa waan balleessin irraa rabbii fi boohachaa shirkii irraa fagaannee toohida qabachaa gargar faca'uu irraa mataa wali qabachaa lammiin wal qoodurraa lubbuu fi qabachaa adiidhaa fi diimaa ta'ullee gurraachaa miskiina dukkaa ta'ullee daalachaa qalbii ilma namaatiif toohida qorichi gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee alhamdulillahi rabbii koo shakkaree irra nu waabuutuu tankaseelloo turree waa badee silattuu kan shirki bolomee dabiitii toobadhuu si waraanii qoreen yoo toobachuu baatte yoo toobachuu baatte waa si nyaatte saree shirkii hin oomishin labbaa galtee sarree rabbii biddaan fedhee maal goonaaf duubaree yaa rabbi jiruu shirkii dirraatummaan nuuf oolchee gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee alhamdulillahi nu rabbiin wal barree waan isaa gadii hundatti kafarree yaa duumessa shirkii kan nurra marmaree kananii gaffiigu akka waan maraattee saree balaa shirkiidhaatiin kan jiru areeree waan hanga shirkii bokkutaan takkaan agarree kan shirkii oomishuu badee waa tortoree ifuma ajjeesuuf kan haflee fiqqaree balaa shirkii hamtuu mataan seene qarree turree qaceelloo yaa namarraa goree diin islaam bareedaa addunyaan jijjiiree kan shirkii hojjetu abadi bidda keessa turee jiruun gataantummaa hafee kanaa achi gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee biqila toohidaa karayyuun biqilchee waan diiniif hin tolle nurraa qajeelchi gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee allahu allahu waahidu samadii jiruu jannatarraa yaa rabbi nu qoodee yaa rabbi karayyuun duuchi madda badii hundi gamootanii gabbaruu dhabuudha waan sii gadii toohida goggogii yaadun ahadee toohida harkannaan lubbuun too gammaddii toohida jaalachuudhaan muslimni hundi ati nu gammachiisuu sirraa qabna abdee hundi muslimtootaanee walii nu galchi gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee allahu allahu waahidu samadii jiruu jannatarraa yaa rabbi nu qoodii yaa rabbi karayyuun duuchi madda badii hundi gabrootanii gabbaruu dhabuu waan sii gadii toohida goggogii ahadun ahadii toohida harkannaan lubbuun too gammaddii toohida jaalachuudhaan muslimni hundi ati nu gammachiisuu sirraa qabna abdii hunda muslimtootaanee walii nu galchi gaafa guyyaa galaa khaatimaa nu tolchee gammachuu sarraa toohidaa filachuu diini islaamaa harkachuu obbolummaa islaamaatiin harka wal qabachuu cuma sammuu keenyaa diiniin gabbifachuu qalbii dukkanooyte toohida ibsachuu sammuu dheebattillee ilmii baafachuu
إرقاديني غنيا مرتاو بچو كندوان رامي إراو فيقچو شركي الرابة قلتو إيدك بچو جنة عركچو ججباتشو هجي غافا يا جلا خاتمان تلتي الله الله يا واحد القدوس لك تويدا إفتنباسي اوقاتكم ما من الرابكسي بكلا تويدا ثم انقبسي مسلم الدبيت والنود ينسي ركوك براجلا ثم النباسي جروتين يديني الليني بكجلتي غافا بيا جلا خاتمان تلتي الله الله يا ربي خوغاري أكمن الله جوبرة الجباري أنا الدببان ابن وللنبوري سمقبات الامين غسامري لبمتاتي في جماعة كمري إلا انت نبدي هباء منصوري أكد نملتي ويدلت مري سنتي روتي المرا خاتي وري سنتي بغاتي بناديم سلسري سلتي مجنان يرغت خيري أما سكزما جنان شري دميل دكبير نجر قرتي غافا بيا بلا خاتمان تلتي أجائب ركون تانتو تاندرني يو تاندورتي تاندل تياسيني سنجي ورابن سانبا سافاني غرو ركون قدان نگر غرباناني خوتا يا بلي وانتانا إخواني غرو ركون قدان نوالد جناني سوتما سوتان باية تلاني سند نرادي تكودا في قدوساني وكان نرادو كودا خيميا حاجاني جلان كببتي يدي سنقلتي غافا بيا جلا خاتمان تلتي بكلا توهيدا خريون بكلتي وان ديني سنطلي نراك بيتي غافا بيا جلا خاتمان تلتي يا ربي قرن يا رحماني لما بي جمنا النور واليامني شبودان قوتن تقلو دنياني وركي دبتو هندي ساسجني علماء خدمنا نبوني شيخنا قدمنا أبان سويتيني خامي الرابع جرو جرياني أدوسي كبنون فودين سلعني يا ربي يا موتي ونراكن عين الماني والردين سنة سموسي أدوسي غافا بيا جلا خاتمان تلتي الحمد لله يبود الدرسة خاني كونغسة دينين بداسة جرود الدين كنا مونا داسسة إنو سجو قرآن تكوسة ججا مغلوقاتي جبريل توديسة نيكا كان جئ ربين بربديسة بلا دران جيدا خن الراب بنسة مسلم لالسة درا كبنيسة خن دران جرادا بيرتي تكي غافا بيا جلا خاتمان تلتي جبريل فريجرانا شدكنا كابوهرتان عبدكم قطن كما كانت تانو واي همير أستاذ يحيى عبد الرحمن تينو دياتا وسوجي انتو تغاري سنياتا بالله الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته وبقد إليهم معصيته وجعل الصلاة قرة أعينهم والدعوة إليه سبيلهم والصبر على ذلك طريقهم والعلم مرشدهم وأشهد والكتاب والسنة أنيسهم وإرضاء الله غايتهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بحبله نجا ومن تركه هلك ومن تنصره نصر ومن دعا أجابه ومن سأله أعطاه ومن توكل عليه كفاه ومن استغنى به أغناه ومن سار على طريقته سدده ومن استرشده أرشده ومن استعان به أعانه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهداية الكبرى والنعمة العظمى فبصر به من العمي وأرشد به من الغي وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متدري نيدا الربا في فايدة إساجو ولله الله. ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. إرجم الرب سبحانه وتعالى حديث إساء خيستي ilmi namaa kun wama harki isaa harmi isaa dalagde malee fuulaan yookaan sammuu isaatiin ibiddanni qolomfamaayi, ibiddanni kufaayi, ibiddanni haramaayi jedhe. Wama harki harmi isaa hojjette, wama harmi isaa oomishteen ilmi namaa ibidda guurama. Kanaaf arrabee fi tiifachuun haalaan barbaachisa. Qaala al-insaan فللإنسان يزرع بقوله ilmi namaa kun ni facaafata jecha isaa وعمله دلجا إسات جتا في دلجا إسات نفتافة الحسنات والسيئة حمت في جاري نفتافة جا ثم يحسده يوم القيامة وانا الرأس رفت آسخنا ويا آخر هذا ولدتك أباتا ويا سنو مشتا. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حسد الكرامة. نمتسان أسرتي حمتو دلقي وخان حمتو فتافته خان غاري فتافته خا غاري فكادلقي أسرت وني اتي ملكاو خبجات غلطا ستيركات آخرتي سكتمت دركا أولانتو تيركات هايتو. ومن زرع شرا من قول وعمل نمتتي جسافي دلقانيس حمتو فتافته حسد به النظامة وياسا وني ومشتو شينارا ومشتات وني سمدتو وياسا شينار. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر حديث معاذ كان إرجما رب الرعوديسي صلى الله عليه وسلم مال إنما قتلتا إرهدون نما وني نما إبدنكو وني إني عرب ساعة دبته وان إني الرب ساعة دبتيتو إبدنا منك آجي خلنا نمت أغرفيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إرجم ربي مالجي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي. مسلم يسون نمني مسلمة نمني إسلاما حركاتي الرب ساتر نجبيتو مسلم جامجي. الرباتي حركة خيتينيس يونيف نمرة نمين سرّا نجابه أتي مسلمة دوغات جانتا يجود. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أما سكن جرجما ربي نجارح من الرهاجرات من كان يؤمن بالله نمني ربي ساخر قومسته نمني ربي إسا فولدور إسانين دكا آخران جرتي خرو قومسته قويا آخراسا حفظاته إيغان دينين خافما نمرسان لغوته فليقول خيرا غاري هادبته وان ففيدا وان بوا إساقبا الدنيا رتيس آخرتيس وان إسابوا قبا دبته أو ليسمت يوخنا هنتهين وان ميدا يسرف دا دبته أتكسنا لاخنه حافر رايت اللسوجي. وعن عقبة بن عامر راضي سميه قال قلت يا رسول الله نجي يا رجم الله من نجا مال ملك مال يا رجم ربي جي قافت. قال يا عقبة أتنا جين رجم ربي يا عقبة جين أمسك عليك لسانك الرب خيك أبو سرت هاجرات الرب خيك أبد ديما أبد دا جميتي حمتو يلاتي فتشوفو حمتو يلابو داف ديما خيل أوركدو جان نمي ديما سا أوركته وهم دي يلا نجابا خناف الرب خيك أبدو الرب خيونيس كبدته نميل كويتا نجابهم خناجي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي سمي إرجم ربي لجي جيساجو إن العبد لا يتكلم بالكلمة قبل دبي تكني دبتا دبي إسافة الدنبين تكني دبتا ثوابا دبي سندبت شودان يزل بها في النار إبد خيسة تهاجي رواه البخاري ومسلم. وقال ابن بردة نجي رأيت ابن عباس يركجي أخذ بلسانه الرب ساخن حكى بين أركي ابن عباس كان وهو يقول الرب ساك أبيت الرب ساخن الرب ساك تحاسوجرا أكنت الرب ساك أبيتي أركان يغرتني ديوان أكنت أبيتي يساخنك أبيت اتحاس ويسر ويهك ويبديتي ويهلاك خيجيتي إساس دبوت أركيجي قل خيرا تغلم غاري دبوت يا رب خيج غاري دبوت يورف غاري دبوت تغلم نبوجيتا واسكت عن الشر تسلم حمت الرأتلس نجيا باتا يونس حمت الرأس حمت دبت الرأس رأتلس نجيا باتا إن دبتني أس جانجي وإلا فعلم أنك ستندم بيخي أمو يونس اللسو بات وليد شينا وتيسا شينا سمدو تابي أكرا جانجي علماء مالجان أمير قاموا أنا هم داو الربجان يونس الربنخون وان غاري دلقه وان غاري حمتو رفقاته غاري دلقه قاموا خندون أجابا يونس الربنخون أمو حمتو دلقه ثوابا الربطو كتخناتين قاموا خندونو كتاتا ما يجود خناف كتاتا سايل رب نواباسو وقال لقمان سكرجي لابنه المساتل لو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب أصو دبتون ميتر راتاتي حمت الراتلسون أمو ذكي الراتاتي دبتون أصو ميتر راتاتي حمت الراتلسون وان فايدة سنكم الراتلسون ذكي الراتاتي وقال الإمام النووي مسكنجي ينبغي على كل مكلف نبر باغما نمت تبلغ هندرته أن يحفظ لسانه الرب ساتيفة عن جميع الكلام شوف دبي هندر وتيفتون إسان برباتسا إلا كلاما دبي يظهر فيه المصلحة خيسة فايدان جرت خو حريرون نمجدو ولتول سويا جرت نم ولت أرارسو يو دبي كنا تاتي ملي دبي فايدة قوتان يو تاتي ملي وتركه في المصلحة الفاسدة فايدة أمالي إسي خيستي ميتان جرتو نما ولتول سيتي إسي خيسة فايدة إسي خين جره أتي فايدة أرقم سيتي خشرين إسي خي جرتو يو تاتي إرات اللي سيطور جاء فللسنة الانفاق عنه سنان إرقم ربي صلى الله عليه وسلم irraa qabanii iftiisuutu irra caalaa je arrabni kun akka bineensa nama nyaatuuti jaan yoo reefati bineensa kana irraa eeguu baatte si nyaata jechuudha fakkiin arraba akka bineensa nama nyaatuuti kanaaf arrabni yoo nifati waan siif toluu fi waan si miidha adda baafattee deemuu baatte diina sirratti ta'a jaan يقول الإمام النووي ابن القيوم اللي جاء رب الرجالته وأما فضلاء الكلام أمو ترتين هاسوا فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها دبي ترفي هاسون جبر السافني بنتي خلا عليه شرهم دني بنتي بجي أكثر من لفاقه دبي فايدة كم تكا دبي ترفي آيوني فاسه خلا شرهم دي سبنتي يسب بنتي فإنفاق فضلاء الكلام دبي ترفي دبي فايدان كما سنر راجتبون يصد عنه تلك الأبواب كلها هنا ليس هم داو سرات افتي خناف الربي في تيفتون حالان بربات ساد وان سمي دافي وان فايدات سنقبو أدام باغته دبتوتو الرجال حديث ارقم ربي خلق أبنه
اتفايدون هند خنياف دركما ربين ورا الرافع يدمرون هاتايفو فايدة عربا في ميدا إيسا خنا خيسة تناموغا إن تلتني الدام بافتشون إنديسن يونيف داري دبده سفايدة يونيف همتو دبته مو أكسيرو أسرتي نمولتاي تور أنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان dhaggeeffataa jirtan raadiyoo keessa raadiyoo Gingilchaaqaati. Ustaata keenya Ustaaz Abdurrahmaan jazakumullahu khaira. Mee amma odeeffannoo fayyaa hojii wal qabate tokko isin biraan haa gahu. Zanjabilli faayidaawwan fayyaa hedduu akka qabu mirkanaa'e. Zanjabilli akaakuu mi'eessituu baay'inaan biyya keenyatti argamu yommuu ta'u hawaasni haala garaagaraatiin itti fayyadamu. Zanjabilli wantoota pootaasiyeem, maagneeziyem, koopper, viitaaminii B6 kan qabu yommuu ta'u faayidaa nyaataa qabu malis dawaa ta'uun akka tajaajilu himameera. Meedhaanis faayidaawwan zanjabilli qabu isiniif himu. Tokkoffaa zanjabilli wantoota of keessatti qabuun dhukkuba garaa fayyisuuf humna qaba. Sababa garaagaraatiin nyaanni yoo bullaa'u dide dhangala'aa isaa dhuguun gaariidha. Lammaffaa zanjabilli farra tooksiinidha. Akkasumas biqiltuu wantoota gaarii kanneen biroo qabuudha. Sababa kanaan dawaa qufaa akka ta'e ni himama. Zanjabila shaayii wajjin yookaan qofaa isaatti danfisanii dhuguun rakkoo fayyaa qoonqoo wajjin wal qabatu mudatuuf furmaata akka ta'u ni himama. Sadaffaa zanjabilli hamileetaa kolesteroolii qaama hir'isuudhaan ni beekama. Kana malees xurii qaamaa maqsuuf akka gargaaruudha. Qorannoowwan tokko tokko kan mul'isan. Afraffaa rakkoo fayyaa sababa alaarjiitiin mudataniif furmaata akka ta'es ni himama. Maddi globalhealthdevelop.com. Qophiin keenya akkuma itti fufanitti jiru. Qophiin keenya kan itti aanu maloota balaguu dheeraa fi dubartii شكل يا سنشونتين نلياتا شكل جنتو تجاري سنياتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي يبرتو تشريعنا برونه ككتاب مفتيلي دلالهمو كتاب أحكام النساء جاء مخمل الجوزي دا الرا فتاجه فاتي فتاجه فار رجرة كتاب مرتيلي الله مرة فتاجه فار رجرة. فقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أكن جدوبا شيخ عبد الرحمن جلكب خطابات وقال دبت سينس خطابات باب الرادر أو قاله مكنجا. الباب الأول باب ندرا كتاب خنرا في ذكر البلوغ وبيان حده. دبنا guddina ijoolleedha. Ammas daangaa garteegaa namnitti guddina gahee jedhan ibsuu keessatti kuno baabni duraa kanarratti kaayamaadha jaa. Guddina garteegaa mucaan tokko maaliin guddate jechuu beeyna. Intalti takka gartee guddattee wilii shari'aan isirratti dirqama salaataa soomanaa wanni jiru takka illee isirratti dirqama jechuu maaliin beeyna oguudha jenne kuno arra ibsa duraa akkana kitaaba irraa gartee baaba duraa keessatti namni kun guddatee mucaan kun guddatee maaliin beeyna. Bakka gartee wani cufti irratti dirqama taatu gahee jechuu maaliin beeyna. Mitiyyoon tun arra bakka san geessee bakka gartee gaa wani cufti dirqama isirra taatu geessee maaliin beeyna yoo jenne arra kun Ibnul Jawziin akkana jaa. Akkana fi dhikri buluugi guddina ijoolleedhaa intala taatus gurbaa taatus dubbannaa isaa keessatti isa dubbachuu teenya maaliin guddatee beeyna intalti maaliin guddattee beeyna. وبيان إبسما سده دانغا قدنا نمني بكسل وقودا جه غرتي غنمنا خن قدته جولم مرة به مچان غافا درا مچا جنو دردر جولم مرة به انتلتي غافا درا تكي شولا جنو قدته جولم مرة باته دانغا سني بكسل وقودا جه علمنا ما أكنا واني بينون جتشو أرى
arrabarnoota kan garteegaa jabaadha jechuu kan namni barachuu qabu jechuu nama meeqaatu gahee yani waan akkana tanarraa nu gaafachaa oola jechuudha bar ani waan akkana tana yeroo kanatti arkee yani gaafa kanarra dirqamaa waan beeku waan akkanaati jee nama meeqa waa gaafata arra jalqabatti mee gaafii haa goono akkana mucaan dhiiraa tokko joollummaarraa guddinatti seene guddate jechuu mee maaliin beeyna waa meeqaani guddate jechuu beeyna gaafiidha jalqabatti intalti takka hoo joollummaarraa baate guddatte maaliin beeyna mee namootu deebii haa godhu dura qalbii isaa keessatti odoon hin deebifneen duratti mucaan waa meeqaani guddate jechuu beeyna joollummaarraa bahe mitiyyoon waa meeqaani guddatte joollummaarraa baate jechuu beeyna namu haa deebisuuf keessatti xiqqisho خديبي وان جرين سيا وليتو كم تقول مو بيخال سيا خنو الرئيس سنية سيها فدنو فقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أكنج عالم الإسلام الشيخ عبد الرحمن يثبت نجراتا في حق الغلام وآية قرتيقا مشاري را خيستي حقا قرتي مشاري را خيستي بأهدي ثلاثة أشياء تقوى سدهيتيني قدت جتشو بينا يثبت جتشون ولي قرتي نمنكم قدته ولي بينو مشان ديرا بأهدي ثلاثة أشياء تقوى واسديتيني بين جيتشو مشاكم قدته واسدين كنرا تقرر قران لا قدتي أتيتي قرتي إبادة ربي جبيسو قبدا كنا صلاة ليزني كنا آية ما تربتي قرتي قا صلاة يولك في قرتي قا رد أواون جنهي تربتي قرتي قا تأجي جادا ما تقول نترد أواون جنهي جاتو خدوا أسو تالي حديثني خنمامي تيجي جولتي سلام تربتي تأجي جادا صلاة أسي أما تقول الجنيا يولك في أواون جنهي bareeda yoo kana jetteesi arrammoo waasadeen san barachuu qabdaa jennaani nama kana jeen dhuga yeroon itti ajajan akkami yeroon irra dhawan kono akka kana torbatitti ajajaniiti salaata baas hodhanitti yoo isin lakkifte gartee gaa dhawanii miti yoo jee arraan tana kanuma qaqqabnee barachuu qabna nuti akka kana jechuu kono yasbutu ja guddinni ijoolleedhaan jiraata nisabataa fi haqqil gulaami مشاري را خيستي بأحد ثلاثة أشياء تقوى سديتيني قدت جتشون نف جراتا يوخي رقع جتشون تقفى تراخمي الاهتلام بشان بوسو جتشا بشان دلنا ممادا سمنيجي منام بيخنا منيني منامي وان قرتي قا نمني قدان أركوسان أركو جتشو منام جتشون الربا جتشون أكان اهتلام جتشون منيجي بوسو جتشو مرقان الاهتلام منامه کرمت و نمنه ارکو جچو قفامتی اکنا جچو منامه غافه منامه جانیز منجین نمر رابو سنه جچو دلا فارکه الاحتلام تقفا درا بشام بوسورانی غافه کرتے مچان کرتے ونی فدنن دلالا تدفتے کرتے گا بشان کرابو ساتے دلافا فدولالو سری بقفه قیسا متی احتلام کو جم بشام بوسو جچو ما غافه کرتے بشان کرابو ساتے خلاص مچان کو گدتے جنانی akka kana jechuu bar tokkoffaa kana hay akkana jaa tokko edaan bishaan buufnaan guddate akkana ati godhan yookiin godha shan eeguu qofa seetaan seyaa kun akka kana jechuu ibnul qayyim akkana ja kitaaba gartee gaa yani ijoollee dhalattuu keessatti kakaayesan tufatul mawduud yani achi keessatti ibnul qayyim akkiju thumma baada al-ashr ijoolleen eegaamata godhan bira kutte ilaa sinni al-buluughi ja hamma gartee daaddaa guddinaatti kudhan bira kutte achitti gartee tuma dhawanii malee achitti hono guddinni nu dhufaa jira ilaa sinni albuluughi ja kudhan bira kutte hamma gartee daaddaa guddinaatti yusammaa muraahiqan wa munaahizan lilihtilaami ja mucaan kun kagahe ijoollee gartee gaa fedhinnan amma gartee gaa yani isiidhatti dhufee ka gartee bishaan buusuu gahe san ja'ama asii booda kunoo ragaanii فإذا بلغ 15 سنة غافا قرتي أمتا قدشان يوخي برا قدشان جهي أرد له حال آخر بفبرات رفا برا قدشان أتشتي سنمال جنان يحصل معها قدشان كان حالة يأتين بودا قدشان يأتين بوداتي الاهتلام بشان بوصولات التلوفة ونبات الشعر الخشني رفين سججبات وكم ماسيس بقر سولات التلوفة حول القبلي هنا ديران ألت تلوفة حول القبلي بشان بوصولي سكسمت ديران ألت دفا نانوا يعني قام سالا خنت سبي جانيني كل غرتي كسيتي تلو فجي ترفيسي جبان تو كنت مايرين انتلتانان غرباتانان اسلام نكون غدته جچو بينا وغلظ الصوت جا اما
guddina sagaleedhaatu itti dhufa sagaleen dardarummaadha yani ni barrisi namni gartee oguu guddina gahee akkuma nulju yani ibn qayyim jee kana sagaleen ni jijjiiramti jechuun namni tala guddina guddatte amma ballaqte yani sagalee balugha yani balugha gurbaanis ni barrisi jechuun sagaleen isaanii kono akka kana achi booda akkasitti dubbatee kanarraa shari'aa wanni ilaaltu alamaa jeeti gara boodaatti al-ihtilaamu waliin baasu je nuti wanni ilaallu rifeensa jajjabaa san magarsuudhaa fi ammas maniyyi buusu kanaatu ilaalamaa jira duuba tamnu aljawzitichi adeebu tokkoffaa duraa maal jenne al-ihtilaamu akkana bishaan yani dhala namummaadhaa sana ni buusu أو كمال يعني أو كمال 15 سنة أو كمال 15 سنة تكابره لشنجيو أو نبات الشعر الخشن حول القبل تكاور في سججباته كما قرص صبيحة يعني سني نانوا قام سالا خنتي انتلاتاتوس قرباتاتوس ريفنسي ججبانا تشبانان كنو تكوا سدين كناتيني مچان قدته جيچو بينا كنو ilma dhiiraa guddate wanni beekanii maali yoo jedhan bishaan dhalanummaa san gartee gaafa dhinnaan itti dhuftee buuse akka kana ammas takkaa bara 15 gahuudhaani sambira kunneehu rifeensi jajjabaan kun gartee sabiin gartee gaa itti bayranaan gama jalaa kanatti guddate jechuudha beeyna wanni kun dhalaa cufa kee dhalaanis akkasuma jechuu tirfiidha gartee kanarra idaa qabdi malee kuni dhalaa keessatti akkasuma jira akkana konoonu fi dhufaa jira waan tirfii isiin irra qabdu dhiirti immoo waa sadeen kanaani mee dura bishaan buusuu jechuu kanarratti daliilli maali yoo jenne يقول الله سبحانه وتعالى ربنا ولا نكنجا قرآن خيسته قال دبته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات ربنا كنجيتي يا إنسان قل تادو قومسي هيام سنرى بربادو تكا هيام سنرى خلطوي سنرى سينو خيستي الذين ملكت أيمانكم ورّي خيسا يعني ورّي هكي خيسانا لرفت قبروتان خيسان خادمان خيسان هيام سنرى خلطني سنرى سينو خيستي والذين إنسانا نماس لم يبلغوا الحلم يعني قدنا خنقين خغرتي بشان بوسينيس منكم سنرى 3 مرات يقول سدي جي رب القرآن خيستي رغانا سيمتي خلت شبودة ثم قال ربنا كجمات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم خلوا رجانسي وإذا بلغ وقالت يا الأطفال منكم جولن سنراتي جولن كيسن كذا وقالت الحلم بشام بوسوسا احتلام جنسان بشام بوسوسا وقال خذوتات بشام لنمو مراسا فليستأذنوا هيمها خلتني سنرسين وخيستني سن ناجاني من كلمة ولا دربني سنيني كما استأذن الذين من قبلهم أكبر إنسان درا قرتي هيما سنكرتتي هيما سنكرتنيه خلو ربي قرآن خيستي كنجا خلو رغانيسا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذا نو قدنا قرتي بشان لنم ما بوسوسا أكنا سنو قورا خغيتات خلو هيما سنكرتنيه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجما ربي كنجا ماس رفع القلم عن 3 جديدة خيستي قلم نغرتيغا يعني همتو نمرت كتبسون تكغاري نماتل كتبسوني فودا مي قلم نما وبريسو كملائكه بريسو ان 3 انما سدير راي ان السبي يحتلم رغانا سيخلو خيكدو ilmoo gartee mucaa xiqqaa tokkorraa hamma inni garteega guddatee yookiin yoo bishaan dhala namummaa san buusee yookiin manaamutti manaama yoo beektes yookiin birzaazin sun itti dhufutti akkana bishaan dhala namummaa jechuudha waan ilmajnuuni maraataa irraa fuudhame hattaa yufiika hamma inni yani dhinutti jechu ifatu jechuun dinu hamma inni dhinutti qalamni irraa fuudhame waa takka gartee waan fedhe dalaguus waan irra katabaa hin jettu waan innaa'imi hattaa yastayqiza nama rafurraa isa amma gartee inni dammaqutti ija kanarraa ragaadha isa adiin sahiya waan sabiyyi hattaa yahtalima je edaanu guddina ga'uun bishaan dhala namummaa buusuun suni bakka dirqamaati jechuu inni gartee nama kana dirqamni irra kaayame gurbaan kun guddate jechuu beeyna intalti tun guddatte jechuu beeyna akka kana jechuudha bar kono kana kuni kana sabara 15 gahuudha nabi alayhi salatu wassalaam hadith bukhari muslim kaysa jirutti hadith garte ibn umar ergama rabbi ra garte lolan daqa jeeti lubbu sarrafinan umrin sahala garte amata khud afur jirtun nabi ningeysine la atiyo le ramu tangenye madura lola demu jeeni egala ega bara 15 gayti refinan فأجازه حديث خيس الدهيت قرتي قانبين جيسي في جيتش حديث بخاري مسلم كيس يروتي هنا برخو دشنجون
akkana namni kun guddate jechuudha beeyna gariin ulamaa illeen gartee gaatunis khilaafa qabdaa janila akka kana zaahirri hadiisa akkana qaba jechuu namni amata 15 gahe guddate jechaan jennaani ammoo tarifeensa magarsuudha uguu jenne achitti magarsuudhaatis akka kana namni tokko rifeensa gartee intala taatus gurbaa taatus magarsinaan kunis guddate jechuu beeyna jechuudha bar ulamaan islaama akka irraa dubbatanitti kunis yani guddate jechuudha beeyna akka kana jechuu kana malee maasii sadiisa biraa keessatti nabiin alayhi salaatu wassalaami akki jeen gartee gaa nama ballagirraa ogaadha dubbatu mu'aaz gaafa gartee biyya yamanitti erge akkana gibira ganda gartee gaa yani warra kitaabarraa fuudhe guujuun khuz min kulli haalimin diinaaran akkana hadiisa ahmad hadiisa abi daawud keessatti ijoollee gartee guddattee bakka guddina keessatti ballagte sanirraa eesi qarshii ziqeeyyaa takka irraa fuudhe achiin duratti mucaa xiqqaa intala xiqqishee gartee gaa islaama yoo maniyyi buusuun ga'in irratti uma hin jiran jechuudhaaf gibirinis irraa fuudhamu jechuufi akka kana jechuu barra kun imma wanni beekuu qabnu dhala yaani dhiirti waa sadeen kanaani guddate jechuu beeynaa jenne mee mucaan tokko guddate maaliini beeyna jenne irra deebine tokko waa sadiitiin bishaan buusuu jenne bara 15 ga'uu ammas rifeensa yani sabii jamusan gartee baasuudhaan jala kanaan kuni mucaan guddate jechuu beeyna jechuu akka kana sadalaadha hoo jenne hoo dhalaanis asitti hanga sadeen kana wajjuma jirti akkasuma argamnaan isiinis guddatte ammoo wanni idhaa qabdu isiinoo waa shaniini jechuu qabna ويثبت في حق المرأة نسخان قرينة ست نمني ستابه كاكبو وثبت جاء ويثبت نسخة جتوتو بريد دولا ويثبت ما سيسي قد إني قرتيقا خن ما نسبت يوخيني جراتا في حق المرأة أكنا واحد ألا خيستي ألا قدت جتو وني بينون أكنا يثبت جتو وني قاريتي كلي مضارئة أكنا كما خذرا خيستي جنساني لأنه يحتمل الهال والاستقبال جاني ورينها بلا أما في بذرا في النطاع وثبت جنان كانوا يدبروا فكر متنتانه أكفنا ويثبت يبقى معه قدته الألا والنبينون في هكذا المرة تنتلتون قدته والنبينون بهذه 5 أشياء تقو غرتيغا واشنيتيني بينا قدته تقفا أكن واشني جنين الثلاثة التي ذكرناها فدين ما تبني هذا تتم مجان غرتيغا قدته يجون بينون سني في إذا إدانا والحيد ليني هيدي دا غرتيغا يفيرت رفوداني بينا هنو كفنا جتو انتلتي تكا غرتيغا يو خاتي ليني هيدي دا خاهي فيرت رفوتاتي قدته جناني جتو بس أكفنا سدين دبرت وبو هيدي تيداني أفوري جتو تنافون يعني من قداما أكنا جموني خيستي وأما الحيد أمو غرتي تورين يوخي غرتي لغون تكاهو غرتيغا هيدين دالت دفتو خجامو سني فهو علمنا للبلوغ ونقوم ملكتو الآن قدت جتو رت مقاوتا تجتون وان دلان هيدين التربنان قدت لا نعلم فيه خلافا أكيست الألا هيدي غرتيغا اتروفتين أكنا والأبن ما علماء الآن بينه قدت جتو بينا انجروا جتو أكيست أكخنا جتو وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجما ربي كان لا يقبل الله صلاة هائد إلا بخمار دلا قدت تك تغرته هيدين تتحايد جتون لفظ مثلا ردي سيتي دلا قدت تك يعني هو جامع تتشاغو قدساني ملتي يعني صلاة فيا سان تقبل موي حديث الترمذي لا فوديتي أكنا جين خنافو قدت جتو دافي هائد جتو صلاة هائد جتو خنافي ديما خنافو نتي خلوال دبن قبل ان تلتك يو خاتي خا قدت تاتي يعني يو في غرتي هيدي نتلو تاتي قدت جتو لتي بين جتو لابر خنا قبري فادا خنا جنة أما خشنا فادا هو جنان والحبل جاء والحبل انت تلتك غرتيغا يعني تا علمو غرتيغا قبچو تاتو تانان تكاهو علمو داني بكما اسنتم قدت جنان انت لغرتيغا علمو قبو دنديسو تك كمي جچوكم akkana ulfaani beekama hay akkana matti ilmoo fuuteeti garteega guddate jennaani laa akkasiin kuni akkana ilmoon yani intalti takka ta garteega yani mayo heerumtee fakkiidhaaf ilmoo qabuu taatu ta gartee ilmoon itti qabattu taanaan guddate jechuudhaani beeynaa je kanaafummoo kan akka jaan ulamaan hedduun akkanuma jedhanii kanaafuu الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كجو خنرتي أكجو شري ممتع فيتتي وقال دبته جزيتكو
fuula dhibbaa afurii fi 51 keessatti akkanuma jawarri fiqii cuftinuu numa jaanii akki je amma alhamlu ammoo gartee gaa yani dhalaan ulfaanii gartee maasii fi guddatte jechuu beeynaa intala gartee yoo heerumtees dhaltu taanaan jechuudhaaf faleessa min alaamaatil buluugiyya kuni ulfi gartee mallattoo gartee intalti sun guddatte jechuudhaati miti maaliif لأن إذا حملت يسين أقول رمتي فاتفة كذا في المخ قرتي قابت تاتي قرتي فقد علمنا رجال بين أنها أنزلت من يجيبوا تجتشو بيننا بشان سنزادوا فاجتشو وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل ونبينون تإلمو جتشو تنا ولما ينكجل إلموداني بكم تماسيس قدت جتشو انت لقرتي هرم تصدلتو جتشو ما بر كانابو كانا من يجيبوا ilmoon beekamti jechuun intalti gartee yani kennan gartee ilmoo dhaltu takka guddoodha jechuutti beeynaa ulamaan jaan kana kuni maal jennaan bishaan buusuu jechuma kun ilmoo jechuun bishaan buusuma duraanii gartee gaafa jennu sanitti deebi'a walii galatti kuni waa shani jechuun mallattoo shanii jaanii kanarraa ka shanaffaadhaa ka ilmoodhaa ka jennu kuni kanoo bishaan buusuu sanii walitti deebi'a jechuudha bar kanaafuu akka ulamaan hedduun itti dubbatan kana dhirtii waa sadiini beekamtii jenne guddatte dabarsine dhalaa waa shaniini jenne ka shanaffaadhaa tokko ilmoodha ka jan kana intala heerumtuus ilmoo gartee qabachuu dandeessu jechuu gartee maaliif maniyyii buufte kaasanirraa wii gartee gaa ilmoonis argamte jechuudha bartakkaa heedoyte saneefi akka kana duuba ibnul jawziin akkana jaa rahimahullahu ta'ala ogaadha dubbatu فمتى وجد أحد الأشياء فمتى وجد وقم أرقمه يرم أرقمه شفاو آد هذه الأشياء جتشو أستي تقوان وان كانت في حق المرأة يعني قمر الاتي قرتي قان ثلاثة خيسة ونين قخن كارقم يوتاتي بني شانن كوني شانن جنة قرتي قاتوكو بشانو ما جنة بشان بوسو يوغي هيدي جنة سنيزي أكنا فلتعلم بيته أن كلمة التكليف قلمني قرتي دلك أمسي سورة سن خرب بين دلك ما يصير رخاية جتشورا هنا إذن قد جراجا ولي خلي سر ياها بيته قلمني خلي سر ياها دلك من الرخاية ما بيته جتشون تبدأ تكايو هي جويته akkasuma manigiyyo kagartee garraabuu taate akkasuma gartee rifeensa jalaa kama garsitu yoo taate dhiiraa bisiinis bakka sanitti tokkuma jenne bara 15 geenyaanis kuni akkasitti qalamni narra yaa'e jechuun dirqama narra jira jechuun narra kaayamee haa beektu akka kana waan liqaaba ammas qixaanni yoo rabbiin nan dhiisuu isaa beektu ala tarkil waajibaati dirqama yoo ni lakkise wili nin qixaatamaa yoo rabbiin nan dhiisuu haa beektu jechuu akka kana jechuu baru أكنا وأن الإقابة على ترك الواجبات أكنا كتانينيس دركم لك سورة قد توجه أسيبك تلفا خايم قد توجه غرس يراتي غرغلي سابيتو دركم ولي غرت رب النبي سابيتو جتما وان دركم لك صلاة لك زي دومنا لك زي وان رب غرت رخايد لك جيسن يو خلق تتاته خلاص كتانيني غرغلي دركم رب نرجراها بيتو فلهذه الفائدة بؤاتنا بوي بينا إفسنة حد البلوغ أكنجا دانغا غرتيغا قدنا تنا في إفسنة تكاوسنا بيتوس نمي بكتنا غي قدته جيشو برا قد شنكا غيس خريبين سوتوجو غرتيغا فدرانا من كبو بكر فين سباسو غيس رفين سخم رفين سبيلا خجالا خباسس انتلت تكيو هيدو تيس قربان توقو سكسوما غرتيو بشان غرتي منيجين خبوسو تاتس أكنا هنا جرو كنت تنوه غرتيغا قدته جيشو هابينوي هنا akka kana jechuudha bar kanaafuu gartee gaafuni waan namni kan barachuu qabu jechuu kanaafuu nuqayyim akkasuma kitaaba gartee yani ijoollee dhalattee keessatti oggaadha dubbatu faayidaa tayakkana buluugun oggaadha namni kun guddate jechuu waan dabre kana cufaani gaa'e ogguudha gartee gaa mirkanii ta'uu ta'e intaltiinis sayyidiin itti dhuftee takkaa rifeensa jalaa baaftee takkaa maniyyiinis itti dhuftee waan dhirti gartee gaa waan dhalaan feetu dhirtiinis feetu san isiinis feedhan جرى عليه قلم التكليف أكنا جاينينيس أكنا فلان بس هذه بسدمي تكوتي جرى عليه قلم التكليف نما خنا انتلاتات وقرباتات قلم ندركماتن اسر رياء ولي غرتي دكما نرجلها بيتو أكنا وثبت له إساف نما دراته يعني دلاته إساف نجرا جميع أحكام نعم جميع أحكام الرجل إيرتاتو سوني ديرتي دلائي دوغرتي غانا رتي مرسيلين إيرانا رجبتي
ثم يأخذ في أول بلوغ الأشد أتشبودا غرغرتي رغدينات هوديما جيتو نمني خنافو ولي قلان الرمال برن يوخ جنتاتي غربان لي راماليني غدته جيتو بينا يقول أجنة الرديبنة تقوى سديتيني أكن الاحتلام من يجيبوسو جنة سنيفي أما سيس برخو دشنغو جنة رفين سجلا ججبا سنباسو داني رفين سخاني كأداسن سبي جانيسن سنباسو داني نانو غرتيغا قام سالاخنا بافنان مچان غدته جچو بینا اكسم الالانيس واسدين كن قباته خنمله يو غرتيغا يعني هيدين كتلو فتاتي خنما تكابشان كبوف فتاتي خنما غيث سينا تيل موتين نجسوني ان تلتني غدته وليد كمان رجرا غم ربيتي جچوها بيتوهي اكخنا برنوت كامبري دادا خنا خاران تنغرتيغا ماليني مچان غدته بينا ان تلتي غدته ماليني بينا او جنتاته اكخنا خنرت ونجنو مالي نمني المون دلته فماس سينا سانيتس بريساف جتو بران غنا جرتي اكاتين اكا يعني بيتو في التاججو امتر بغيسينا ججبا برخو دغيسي عباده لك تغرتي رتين دوا جتي اچي گيسي بلغت جچو هو بيتي خنا كبيتو نميو ونجنو البان كيسن سينا سانيتس بريسا دا اكا خنا جچو رابر أما شهادة دلوتا جانيتو رجع دلوتا تو بيت غرين كبدي ميجولة بكغر دلته ماله تون تبيته نجوا خير دلته هو إرغودا نامي سينا تنيا هنو بري سنجرو إلمان في كنت كنّي سينا بري سال بخايا قال مي كتك شو كباته إلمنا ما ثنوجا يبراندي إثني جروزا خير تجولن كي يكون أنكنا جرا مدان كي يكون أنكنا جرا علماء الإسلام غرقدو شيكن كينيا نما ميكا بين نتزافا جولين أبا جتة متيون تي بوجا هنغنا تاريخ هنغنا خيتت أبا جتة بوجا هنغنا خيتت أفرنين ديمتي أودوجو هنغاي سين تغرتيغا أبا جتة أودوجتو غرتيغا حرفي تان توان سين دبتة خبر ريسه تجرا جتو لما يقول قدور مالف نمي كلمة خنا بيرا كنّيغا وان سينا بوجا خنا دلته كتبوا أبو إيزي أكخنا غبرمان في سنمني ولا الستيتي الرويان غوري بيا أني نما سوفي بيا ربا فاخي سجرو بيا فرنجي لين بينو سينان نبرة فهمتي جتشورا بر ويا خنا دلت جاني ترى قارلوتا خنني في ولي غلطتي نمني الموني في مخجلة دلتوس بكا فيتا دلتوس سلمان كيسان سينا ثاني بريسا في برا كودا شان جو خنا ماليني بينه وخجن ساتي برو لفجرات وراس أكخنا جتشو نمني سينان كتبين أكميني بيخجتشو سينيسات جتشورا هنافو الراء أسمرت علامه إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله شكرا شكالي سنشوني جزاكم الله خيرا أما قبين كنا كإنتانو لغا يافتشو كنجر كتا شنفا أكو برامي شيك ميدانو دياتا شيك جنت التقاري سناتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن درسي كينيا كان دغايا كبجتودان ولتدابتي أديما جرودا إن شاء الله درسي توريخي ستي كتا أفرافا ستي يسوع كريستوس يوسان عيسى ابن مريم مجاه كل يستيس قرآن في ستيس علمنا ما بفاقته لا لترجع جودا هرانتنا سجنتاشنا فاقنا في ستيس جودا عيسى ابن مريم إرجم ربي كبجماته في إرجمتو ربي سبحانه وتعالى كبجمتو تخيسا تقوى ولهنا لجت جودا إن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى غرا أمة الدنيا خناتي إركمتو تغرا كما دبات دي دنيا فريا كيرجي رغانا دي سرا نمول سجتورا
ergamtoota kuma dhibbaaf 24 gahan kana keessa yookaan nabiyyoota kana keessa jechuudha kan quraana keessatti maqaadhaan tuqaman nabiyyoota 25 jechuudha san keessa Isa alayhi salaam 25 keessa tokko jechuudha innis quraana keessatti maqaadhaan yeroo 25 tuqamee jira jechuudha Rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti yeroo 25 suratul baqara boqonnaa 2 ayat 87 suratul baqara boqonnaa 2 ayat 136 suratul baqara boqonnaa 2 ayat 253 suratul ali imran boqonnaa 3 ayat 45 suratul ali imran boqonnaa 3 ayat 52 suratul ali imran boqonnaa 3 ayat 55 suratul ali imran boqonnaa 3 ayat 59 suratul ali imran boqonnaa 3 ayat 84 suratul nisa boqonnaa 4 ayat 57 suratul nisa boqonnaa 4 ayat 63 suratul nisa boqonnaa 4 ayat 71 suratul ma'idah boqonnaa 5 ayat 46 suratul ma'idah boqonnaa 5 ayat 47 suratul ma'idah boqonnaa 5 ayat 10 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 suratul an'am boqonnaa 6 ayat 85 suratul maryam boqonnaa 19 ayat 24 suratul ahzab boqonnaa 33 ayat 4 suratul syura boqonnaa 42 ayat 13 suratul zuhr boqonnaa 43 ayat 63 suratul hadid boqonnaa 57 ayat 27 suratul saf boqonnaa 61 ayat 6 suratul saf boqonnaa 61 ayat 14 irratti maqaadhaan tuqee jira jechuudha Yesus Kiristoos ergamtoota 25 keessaa jechuudha Isaa ilma Maryam iddoowwan 25 maqaan irra dhaame kana keessaa quraana keessaa barnoonni nuti fudhannu maali barnoota yeroo darbee ilaallee turre kutaa afuraffaa keessatti Yesus Kiristoos ilma namaa guutuu ta'uu iddoowwan 25 keessaa barnoota nuti fudhannu jechuudha iddoowwan 25 keessaa barnoonni nuti fudhannu inni bira Isaa ilma Maryam ergama Rabbii kabajamaa qofa akka ta'e sadarkaa biraa akka hin qabnedha jechuudha kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergama Rabbii yookaan Rasulullah ta'uu isaa iddoowwan ayatoota quraanaa hedduu keessatti nuuf hima jechuudha san keessa suratul nisa boqonnaa 4 ayat 57 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah Isa ilma Maryam al-masih Isa ilma Maryam ergama Rabbii ajjeefne jechuu isaaniitiif jecha isaanii abaada Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasulullah jedha jechuudha ergama Rabbii kanaafuu Yesus Kiristoos yookaan Isa ilma Maryam ergama Rabbiiti jechuudha kan biraa suuruma kana jechuudha suratul nisa boqonnaa 4 ayat 171 irratti maal jedha yaa ahlal kitaab yaa abbootii kitaabaa laa taghuluu fi diinikum amantii keessan keessa daangaa hin dabrinaa walaa taquluu ala Allahi illa al-haqq rabbi irrattis dhugaa malee hin dubbatinaa innama al-masiihu Isa ibn Maryam al-masih Isa ilmi Maryam rasulullah ergama Rabbiiti ya Rabbi subhanahu wa ta'ala akkasuma suratul ma'idah boqonnaa 5 lakkoofsa 75 irratti maal jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mal masih ibn Maryam masih ibn Maryam wa hintani illa rasulun ergama Rabbi malee hintani قد خلت من قبله الرسل ارجمتون براءة دور الدورة ملي وان براء انتاني دي ارجم ربي قوف اكته ربي سبحانه وتعالى آية قنا في 6 موسيما جيجورة امرا سورة الصف وقلنا جاتمي تك آية جارت وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين كيف تقنرت ربي سبحانه وتعالى ما جاء وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل يرو عيسى ابن مريم جو يا دنجا يا بني إسرائيل يا إلمان إسرائيل إني رسول الله إليكم أني قرأت سنت إرجم ربي تجان ربي عيسى ابن مريم إلمان إسرائيل يرو عيسى ابن مريم إلمان إسرائيل يا إلمان إسرائيل أني إني رسول الله إليكم أني قرأت سنت إرجم ربي تجان يا دنجا عيسى ابن مريم إرجم ربي وفاكته كي وتقن ربيس وفي مجد ربي سبحانه وتعالى أقسم
سورة العمران بقولنا سدي آية فرتمي سجلرتي ورسولا إلى بني إسرائيل كريم من إسرائيل إرجما يتقون يا ربي سبحانه وتعالى كنف عيسى ابن مريم كوتوت لمن أولدت ثم خنرها معلومنا تكفى إرجما ربي تو إرجما ربي كفى تويسا يوتو لما فا سورة الصف بسم الله جاتمي تكا يوهم بقولنا جاتمي تكا آية جاب فافي سورة العمران بقولنا سدي آية فرتمي سجلرتي أما إرجما توسا جنان خن إرجميس أمة إسرائيل كفى فكته يوفي تججولا إن شاء الله إرجما ربي تو إرجر ربوني قال لي إرجاني دفينو مال كان جولا يسود إرجاني دفيما إني دفينو مال جنة يوهبان يو دبسني يجولا قرآن الرتي إدوشن الرتي سورة العمران بقولنا سدي آية شنتمي تك سورة المائدة بقولنا شن آية 4 سورة المائدة بقولنا شن آية 4 سورة مريم بقولنا فلسجل آية 6 جاء كما سورة الزخرف بقولنا فرتمي سدي آية جاتمي أفررتي إرجاء والفكاتا وان آية الدبرسار كنا جتولا إني اسمالي سورة العمران بقولنا سدي آية شنتمي تكرتي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ربين أقومت ربين غورتاك يافي غورتاك سني إسا جبرا إسا مكوفا جبرا جاجتولا إلمان إسرائيل تيرو إرقامي أكو جتولا إيسان إن الله ربي وربكم فاعبدوه أقومت الله جتولا غورتاك يافي غورتاك سني فاعبدوه إسا مكوفا جبرا هذا صراط مستقيم قناتو قراك أجيلا جيتي بس جتولا كما جرب رسميه جبلة سورة المائدة آية 4 سورة المائدة آية 4 سورة المريم آية 6 سورة الزخرف آية جاءت ما فرلتي لعلك يدن دي سنجة الإرقاء والفكاتا إذا قبابنا من قرآن رجرو إيجا لالي مچاف نقول كله نومال برسيسا وانجو غرا مچاف نقول كله دبرين لالا جيشودا مچاف نقول كله وني برسيسوس خانما يسوس كريستوس يوحان عيسى بن مريم إرجما ربي كفى تولا ونني برسيسو إرجما ربي تولا كنا كيوتوت هدو لانو ميدندا سنكيسا تكو تكو هنكا يرون كني مخيم ولله لجتولا إن شاء الله تعالى ونجيلا يوانس بقولنا قد أفر لكوسة جدا يفر رتما جاء دبيني سنبجي سنكوني كنا بيتي سنة إرجيتي مالي كم كوميتي دبيني سنبجي سنكوني كنا بيتي سنة إرجيتي مالي abbicha isan erge jala sarata kan abbicha isan ergeeti malee kan koomiti maal jechuudha barnoonni Yesuus Kiristoos barsiisaa ture kan rabbii Yesuus Kiristoos erge sun iti malee kan Yesuus Kiristoos mataa isaarraa fuudhee barsiisee miti jechuudha kanarraa Yesuus Kiristoos wanni barsiisaa ture tokkoffaa ergaa rabbiin itti kennate akka ta'e keewwanni kun nuuf hima kan biraa inni ergamaa rabbii akka ta'e nuuf hima jechuudha kana cinaadha إدو برارتيس أرجع والفكاسة ونجيل يوانيس بقولنا شن لكوي صد مرة تمال جاء أنا هنا كوتي نما قلت هندندو أبا كوير أكان دقيت تنان فرد يوكان نمرتي سجدشورا فردي أني فردوس أجيلات أنا يادو كدوا هندوء يادو كدوكا هندوء يادو كدوكا بو هندربادو يادو إسانا إرجي دوكا بو ملي مانجي كيف دخل الرتي أنا نكوتين هما قلتون دندو إيس كريستوس هما ساتي هما قلتون دندو جاتشو أبا كوير راكان لقيت ننفرده وان ربي سبحانه وتعالى إسابي سيسي إني أمتو تبرت جاتشو لمالي متى ساتي هما قلتون دندو في الدين نفردوس قجيلان يجون مرتين المرتيسوس قجيلان مالي قجيل فما ربي نتخنين مرتيسا وانتيه جاتشو أنا يادكو دوبا هندو يادكو دوكا بو هندربادو يوكان يادا متى كوتي وجدتو من برباد جدتو يادا إسانا إرقيتو كامبو عملي يجود إرقم ربي إنك كان يسونين دبر سمالي يادا متى كوتي من دبر سيجتو له أنا فو يسوس كريستوس يادا إسانا إرقي ربي تو إسيرقى خليسة إرقي يعني ربي تو إسيرقى جدتو له يوانس بقولنا إن شاء الله كوي صدامي سكت مأرقى ما تهوزا إفتي لها خايا جرى جدتو له كمبرا وانجيل يوانس بقولنا شلا كوسي الدنيا فرتي تبيكو لجي إسا أنا إرجتي كان أمانو تريني برابرك أباج تبيكو لجي إسا أنا إرجتي كان أمانو تريني برابرك
kan Yesus Kristus ergee eenyu waaqa egaa dubbii Yesus Kristus keewwata olitti ilaalle irratti waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kanne akka dabarsu himee jira asirratti dubbii koodha je'ee isa an ergetti Yesus Kristus ergamaadha ni ergame isa an ergetti kana mani jireenya bara bara argatati anatti kana mani osoo hin ta'in jechuudha Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irrattis Yesus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana erge sanitti amana malee anatti amana jechuu miti namni anatti amanu isa ana erge sanitti amana malee anatti amana miti kan Yesus Kristus erge Yesus Kristus waaqa yoo ta'e akka jarri jedhan jechuudha waaqni waaqa biraa kan isa ergu qaba mootii erga gonkumaa illogical ifif erga jechuun illogicalidha waaqa biraatti isa erge yoo jedhamu waaqa lama gabbaran jechuudha kanaafuu Yesus Kristus ergamaadha keewwata kanarraa keewwata biraa hedduu irraa isa akka hubannutti jechuudha akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 irratti abbichi isuma ana ergeetu ofii isaatii waanan an dubbadhu na abboome malee an ofuma kootii hin dubbanne jedha ergaan gammatti ilaallee yoo ilaaltan Yesus Kristus ergamaadha ergaan inni dabarsus kanuma Rabbi irraa fudhatu malee kan mataa isaa kan taane dubbatee jira jechuudha keewwanni kunis erguma wal fakkaataa nuuf dabarsa abbichi isuma na ergeetu ofii isaatii waanan dubbadhu na abboome malee yookaan na ajaje malee jechuudha an ofii kootii waanan ofii kootiin hin dubbanneedha abbichuma isana ergeetu abbichi Yesus Kristus ergeetu ne waaqa tokkicha jechuudha akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti an yoon farrade yookaan yoon murteesse jechuudha iyyuu firdiin koo dhugaadha anoo kophaa koo miti isa na ergeetu isa ana erge abbaatu ana wajjin jira kanaafuu kan isa erge eenyu waaqa tokkicha jechuudha asirratti Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti inni ana erges dhuga qabeessa jedha dhuga qabeessi Yesus Kristus erge eenyu waaqa tokko jechuudha akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irratti abbaan inni ana erges immoo ana dhugaa ba'a jedhe eenyutu dhugaa naaf ba'a abbaa isaan erge kan isa ergeen waaqa tokkicha jechuudha akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 42 irratti maaja Yesus deebisee waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e ana hin jaallattu turtan anuu waaqayyo keessaa ba'een dhufe as jira isaatu ana erge malee jala sarara isaatu ana erge malee ana ofii hin dhufne kan isa ergeenyu waaqa tokkicha jechuudha Yesus Kristus ammas Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti maaja Yesus immoo isaaniif deebisee jechuudha barsiisni ani barsiisu kan kooni kan isa ana ergeeti malee dameeni inni barsiisu kan eenyurraa kan eenyu jechuudha kan waaqayyo isa ergeeti jechuudha kanaafuu iddoo baay'ee irratti jechuudha sa'aatiin keenya waan ga'eef Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 29 Wangeela Luqaas boqonnaa Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 33 Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 16 Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 Yohaannis 17 Yohaannis 17 lakkoofsa 8 Yohaannis 17 Yohaannis 17 Yohaannis 17 irratti iddoo baay'ee irratti jechuudha Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 36 Yohaannis boqonnaa 5 37 Yohaannis boqonnaa 8 42 Yohaannis boqonnaa 13 16 Yohaannis boqonnaa 20 baay'ee lakkaa'amuu danda'ama inshallah sa'aan keenya waan gabaabateef kana hunda irratti Yesus Kristus ergama akka ta'e qofa lafa kaa'a jechuudha kanaafuu Yesus Kristus ergama Rabbii qofa malee waan biraa akka hin taane hubachuun ni danda'ama inshallah ta'ala sagantaatti aanu keessattis wantoota garagaraa Yesus Kristus nabiyyi yookaan araadii Rabbii ta'uu waliin ilaalan irra ergamaa ta'uu bakka inni ergamaa irra jaame laalee turre inshallah kan waliin laalu torban dhufu
nabiyyi akkate waliin laala jechuudha. inshallah asmarattiin gabaabsaa rabbii waan dhagameef fayyadamu rabbiin waan godhu جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ ماهي ربي نسان الرهاجالة برنوت ثاني كتان الثانو يو ربي جدي كانوا لياتو تا اسنيف سغنتا كنا شير gochuu hin dagatina qophii guyyaa irratti isiniif qabannee dhiyaannee kanangama dhageeffattan kana fakkaata sagantaa keenya kana irratti yaada yookaan qeeqayuu qabaattan karaa lakkoofsa WhatsApp keenya duwwaa 9665 52 nuun gahuu dandeessu. Sagantaa keenya kana hordofuu yoo barbaaddan karaa Facebook page keenya raadiyoo Gingilchaa irratti nu argattu. Akkasumas sagantaa keenya kana dura darbee argachuu yoo barbaaddanis karaa YouTube channel keenya raadiyoo Gingilchaa jedhu nu argattu. Hangama waan dhageeffataa turtaniif jazaakumullahu khairan. Yoo rabbiin jedhee sagantaa keenya guyyaa taanuun hanga wal agarutti وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو جنجل مد بكم سلمي تفليتو بتدر لا بدلنا يا بليمكو وجمان جرانا يا رب وجانا مرغتنا دعائي تنزل سنران كتجنا أكو من درا جبار جرنا فيدا شركتين جرا الله فجنا جزاكم الله سرا ولنا قسمت ديسنا تاتو هجنانا قسمت ديسنا تاتو هجنانا نسيابنا يدا مران جلسنا والملما قنا نعيش يا جماعة قرال نقبيه نتيسكنا دفي النقبيه نتيسكنا قرال نقبيه نتيسكنا يا رب يا قاري موتي ولا لما سمال موت ما كمون شارما ننجد جدنا نتيجة أنتما قرال نقبيه نتيسكنا دفي النقبيه نتيسكنا قرال نقبيه نتيسكنا